Walam filachuu qaba namni keenya. Lubbuutiin yaaniin jiraadha. Fi lubbuu Oromootii fi Oromiyaatiin jiraachisa. Nuu fi Eertiraa jidduu fundamental conflict of interest jira. Eertiraan ilmaan adeerran isaanii kayfii harka jala dhayanii guddisan wajjin jiraachuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Waan wal jibbaniif miti. Eertiraan akka biyyaatti ikonomikaalii viable miti. Itoophiyaa irratti hirkatuu qabdi. Independent Itoophiyaa irratti. Isaan humni isaan kaleessa gargaaran Itoophiyaa bulchaa akka isaan fedhanitti bulchuuf hin danda'u. Keessattuu immoo ka xiqqaan Tigireedhaa sun qabatee harka jalaa baafate guddaan akka Oromoodhaa kun gaafa biyya qabate akka isaan hin taane ni beekan. Kanaaf abaddan humna Oromoodhaa halkanii guyyaa xiqqeessu hanga wayyaaniin nurra dalagu ol warra Eertiraa nurra dalaga. An osoo Eertiraa ta'e akkasiin dalaga waa kanaafin siin jaabee. An osoo Eertiraa ta'e Oromoo laaffisuudha halkanii guyyaa irra dalaga. Kana namni fudhachuu qaba. Hanga Eertiraa keessaa hin baanetti Kamal Faan gaafa jara kaan irraa fottoqan warraan hanga tokko wayyaa qabanii ni kibba. Bahuutti hin dhiifne achi. Maaliif? Ay wayyaane kuffisuu warraaddi wayyaa shaabiyaan maaliif ta'isuu didde? Inni qabuun feetu. Eka inni yoo beeku jeneraaltichi nama qabateeti biyya qabata if danda'e. Jarri keenyaas yoo siiriyaas ta'an biyya hedduu jira beeka keessa socho'uu danda'an. Biyya seenya keessattis haalaan danda'ama. Laggasa wagii ni beektaa goota Oromoo deengada ajjeefaman. Amma meeqa ol laga keessa jiraate? Ay lubbuun Daawud Ibsaadhaa ka laggasa wagii irra jabduudha. Ka Jawaar laggasa wagii irra jabduudha. Qabsaa'eeti hanga dhumaatti hoggaa wal laga jiraatu akka du'u wallaaleeti. Akka du'u deemu wallaaleeti. No wallaalle. Oromoon yoo siiriyaas ta'an warri qawwee Oromoon karaa qawweetiinis mo'achuu ni danda'a. Karaa nagayaatiinis mo'achuu ni danda'a. Kanammoo qawwee jee waan walliseef qabsoo nagayaa jee waan walliseef miti. Yoo itti kutate guutuudhaan ka deemtu taate ka dura Eertiraa keessaa ba'udha. Lammata uummata Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti jaarmaa fi jaarrachuudha. Warri qawweedha. Ni qabanii kan ammas humna tokko ni qaba qawwee. Hangi xiqqaan qaban san humna guddaatti jijjiiruu ni danda'anarra. Waraanni Oromoo mootummaa san keessa jiru karaa itti dheessu barbaada. Karaa itti dheessu barbaadirraa dhibbaatamaan Eertiraa karaa cabsee itti seene. Achi dhaqee jeequmsi isaan keessatti uumamee fi salphinni jeneraalota irra ga'e. Santuu hamilee dha'ee waraanni deebi'ee taa'e. Malee waraanni qawweenis ni jirti meeshaanis ni jira. Karaa yoo ka deeman taate yoo ka barbaadan taate. Kalammataa uummata keessatti deebi'u. Hata sadaffaadha. Ka sadaffaadha. Rakkoo haayoo fi akeekaa jedhan kana dhiisanii if keessa laaluudha. Rakkoo jaarmaya osoo kiyya parsantii 90 public relation irratti dabarsan. Parsantii 90 jaarmaya jaaruu nama fi leenjisuu horii itti barbaadatu fulleeffannaan hojiin jaarmaya karra dabruu qabu irra caalatti jaarmaya jabeessuu fi mana fi keessaa taa'uu fi nama fi kana qaruu irratti yoo ka fuulleffatan ka qarru immoo ilaalcha isaa osoo hin ta'in dandeettii waa dalaguudha. Ka dhukaasu haalatti dhukaasu irratti. Ka nama barsiisu haala nama barsiisu irratti. Ka nama jaaru haala nama jaaru irratti. Kanarra yoo ka fuulleffatan taate human skill, human capital isaa yoo kan irra focus godhan taate kana fiduu ni danda'an. Warri gama nagayaa immoo sanumaan wal qabatee warri gama nagayaa